Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa ajjechaan suukanneessaan ammallee akka itti fufee jiru himan. Yakka duguuggaa sanyii sunirratti adeemsifamaa jira jechuudhaan dubbatan. Gaambeellaa keessatti akka ajjechaa jumlaa sabummaa irratti xiyyeeffate ammallee itti fufuun torbaan ta'uuf adeemaa jira jechuudhaan ibsan. Haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffateen guyyoota 6 dura eegalee lubbuu namoota hedduu dabarsuu fi qabeenya namootaa hedduu mancaasuus dubbatamaa jira. Magaalicha keessatti ilmaan Oromoo waajjiraalee mootummaa bakka hojii fi mana jireenyaa keessaa gad baasuun itti dhukaasanii ajjeesaa akka turan kan yaadachiisan jiraattonni Gaambeellaa dhimmi kun xiyyeeffannoo dhabuunsaa akka malee nu miidhaa jiraachuus dubbatan. Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa yaada isaanii kanaan ajjechaan suukanneessaan kun ammallee akka itti fufee jiru dubbatan. Yakka duguuggaa sanyii nurratti raawwatamaa jira jedhan jireenyi Oromootaa hedduu haleellaa kana booda rakkoof saaxilamuus ibsanii jiru. Dhalattoonni Oromoo haleellaa kana booda hedduun bakki buuteen isaanii wallaalamee akka jiru kan himan jiraattonni hanga ammaatti namoota ifaan ifatti ajjeefamaniin ala warreen bakki buuteen isaanii dhabamee eessa akka jiranii fi maalirra akka jiran hin baramin hedduu ta'us ni dubbatu. Guyyaadhaa gara guyyaatti reeffi namootaa bosonaa fi qarqara magaalaa irraa argamaa jira kan jedhan jiraattonni kun taatee guyyoota 5 dura ture qofa osoo hin taane hanga har'aatti wanti nurratti raawwatamaa jiru suukanneessaadha jechuudhaan dubbatan. Mootummaan federaalaas ta'ee naannoo dhimma kana furuu dadhabuun dhimmichi akka hammaasu taasisee jira kan jedhan maddeen kunneen ilmaan Oromoo waajjiraalee mootummaa naannoo fi federaalaa keessa jiran hedduun yakka Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti mufatanii hojii gadhiisanii jiraachuus dubbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa suukanneessaa naannawaa Gimbii ganda Tolee jedhamutti namoota nagaa irratti raawwatame cimsee balaaleffatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen mootummaan jakkicha hubatti qabachuuf olola maqaa balleessii oofaa jiraachuus himaa jira. Haa ta'uutii garuu waboon ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame bu'aan siyaasa ta'ee kan loltummaa argatu hin jiru kan jedhe waboon inuma waboon haleellaa namoota nagaa irratti humnoota mootummaan raawwatamu ummata irraa qoluuf qabsotti jiraachuus dubbatee jira. Mootummaan ajjechaawwan suukanneessoo raawwatee waraana bilisummaa Oromootti harka qabuun har'a hin jalqabne kan bakka ta'es dubbatee jira. Taateen tolatti ta'es kana irraa adda akka hin taane himee ajjechaa kana garee milishaan mootummaa bobbaasee gaachana sirnaa jedhamtu yakka naannawa sanatti raawwatu dhoksuuf yakka qaamolee walabaa akkas hin geenye dhoorkaa jiraachuun waboon himee jira. Gocha suukanneessaa mootummaan uummata nagaa irratti raawwataa jiru qaamoleen walabaa akka qoratanii fi waraanni bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessaa jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon godina Gujii Lixaa ona surroo Burgwaaddaa keessatti ganama kana milishoota 2 meeshaalee waliin dhuunfatee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa surroo Burgwaaddaa ganda galmaa keessatti cibraan gooroo dugdaa lukkaalee diinaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan taate warra milishaa ofiin jechuun qawwee baadhatanii uummata Oromoo ajjeesuuf karoora diinaa fudhatanii bobba'an nama 2 qawwee EKM 2 wajjin dhuunfatee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin bakkeewwan haleellaan itti raawwatamanitti nagaa fi tasgabbii deebisuun hojii isaanii ijoo akka ta'e himamaa jira. Haleellaa humnoota alidilee fi seeraan ala ta'aniin namoota nagaa irratti raawwatamuu fi waan isaan ittiin jiraatan barbadeessuun fudhatama hin qabu jechuun ergaa isaanii kanaan dabarsanii jiru. Ergaan ministeerri muummee Abiyyi kun rakkoon nageenya magaalota lixa Itoophiyaa tokko tokko keessatti mul'ate hordofeeti. Mootummaan dhiheenya kana duula olaantummaa seeraa kabachiisu jedhuun naannolee biyyattii garaagaraa keessatti opereeshinii gaggeessaa akka jirus himaa jira. Muummeen Abiyyi Ahmad torbaan darbe gaaffiiwwan bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaateef paarlaamaa irratti dhiyaatanii deebii yeroo deebisan Abiyyi Ahmad jedhanitti duula olaantummaa seeraa kabachiisu gaggeeffameen naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfiin fudhatamee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Oromiyaa keessatti duula gaggeeffameen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kumtakka caalaan ajjeefamaniiru jedhee dubbata Abiyyi Ahmad. Humna nageenyaa fayyadamuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf mirgaas dirqamaas kan qabu mootummaadha kan jedhan muummeen Abiyyi Ahmad qajeeltoo seeraa mootummaa federaalaas beekuun dirqama jedhanii dubbachaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa tarkaanfii seera kabachiisu fudhadha jechuun hidhattoota maqaa fannootiin gurmaa'an yakka raawwatu jedhee shakkee namoota 12,400 ol to'achuu Komishinii Poolisii naannichaa obeeffachuun miidiyaa naannichaatti gabaasee jira. Shakkamtoota kana to'achuun kan barbaachiseef nageenyaa fi tasgabbii naannichaa karaa itti fufinsaan kabachiisuuf yaadame ta'uu qondaaltonni naannichaa Amaaraa miidiyaa koorporeeshinitti himanii jiru. Hogganaan biiroo nageenya naannoo Amaaraa obbo Saalan Xaasaa'u waraanni rakkoo namoomaa fi mancaatii qabeenyaa qaqqabsiise caalaa seera maleessummaa naannichatti uume balleessuuf hojiin seera kabachiisuu eegalame
jechuun waajjira koominikeeshinii naannichaatti himanii jiru. Finciltoonni TPLF naannicha keessaa erga bahanii booda seera maleessummaa naannicha keessatti hammachuu fi balaa guddaa geessisuu himanii jiru. Seera dhabdummaan naannichatti hammaatee ittisuu fi balleessuuf tarkaanfii seera kabachiisuu eegalame jedhan obbo Dassaalany. Jiraattoonni naannichaa BBC'n dubbise mootummaan fannoo ari'achaa jira jedhanii kanneen komatanis himamaa jira. Shakkamtoonni fannoo ofiin jedhan kunneen seeraan ala gurmaa'uun yakkoota ajjechaa, saamicha, gudeeddii fi naannicha jeequmsa irratti hirmaachuun shakkaman to'atamuu isaanii Koomishinarri Poolisii Naannoo Amaaraa mana maree bakka bu'oota uummataa koree dhaabbii dhimma seera haqaa fi dimokiraasii himanii jiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad yaaduma kanaan wal fakkaatu tibba darbee paarlamaa irratti dubbatanii jiru. Shakkamtoota to'ataman jedhaman keessaa 3,746 kanneen ta'an miseensota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii humna addaa naannichaa fi poolisoota idilee keessaa walitti bahanii kan qophaa'e ta'us himaa jiru. Shakkamtoonni hafan 8,700 ol kanneen ta'an immoo caasaa nageenyaatiin ala kan ta'anii fi yakkoota garaagaraa keessatti kan hirmaachuun kanneen shakkamanidha. Shakkamtoota kana keessaa 3,700 kan ta'an caalaan mirga wabii bahuu fi qulqulleeffamee gadhiifamaniiru jedhan. Koomishinarri akka jedhanitti tarkaanfii fudhatame kanaan naannichatti dhukaasni seeraan alaa fi yakkoonni raawwatamu hir'achuun nageenyi fooyya'aan argame jedhanii dubbachaa jiru. Kana malees sakatta'insa keellaa irratti taasifameen maallaqa birrii miliyoona 37 ta'uun to'atame jechuun gabaasa miidiyaa naannichaatti himamaa jiru. Hidhattoonni maqaa fannoon waamamuu fi uummata Amaaraaf dhaabbachuu himan eega yeroo dhihooti ajjechaa fi badii Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Amaaraatti raawwatamuuf himatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Naannoo Amaaraa garee dargaggoota meeshaa waraanaa hidhatanii fi uummanni Amaaraa hubameera jechuun ka'anii irratti ifatti koomii yeroo dhiyeessu hin dhagahamu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Namoonni siyaasaa fi rogeeyyiin naannichaa akkasumas namoonni dhageettii qaban fannoon gaachana uummata Amaaraa ta'us ibsu. Faallaan jiraattonni naannoo Oromiyaa keessaa badii waggaa bara kanaa bal'inaan mudataa jiruuf isaan himatu. Aangaa'onni Oromiyaas garee finxaaleeyyii jedhanii waaman kana yakku. Naannoo Oromiyaa keessatti hidhattoota waboo Gumuzitti aansee hidhattoota fannoo garee sadaffaa mootummaan alatti himannaan irratti banamus dubbachaa jiru. Gareen dhalattoota Amaaraa irratti haleellaan raawwatamaa ture jedhee dubbatu maalummaa garee kanaa BBC'n akka dubbisetti garicha seenaa dudduubbee jiru koomii irratti ka'uuf deebii qaban akkasumas caasaa garee hidhate kana iyyaafachaa ture. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad gara aangoo osoo hin dhufin dura maqaan fannoo kan dhahamaa ture qabsoo mormii uummata irratti uumee ture. Mormiin bara Aduwaa naannoo Oromiyaa fi kaanitti ture hordofee fannoon naannoo Amaaraa keessumaa bakkeewwan naannawa Gondaritti caasaa dhokatee sossoo'uu akka ta'e himamaa jira. Lola kaaba Itoophiyaatti ka'an keessumattuu yeroo humnoonni Tigraay gara naannoo Amaaraa ce'an waraana mootummaa waliin kallattiin hirmaachuu ajajoonni fannoo ni dubbatu. Namoonni achii dhufeen fannoo yoo dubbatan namni roorroon bosona galche hacuuccaa jibbee qawwee qabatee fannoo jedhama jechuun ibsanii jiru. Akka namoota kanaatti fannoon humna jijjiirama hacuuccaan dhaleedha. Waggoota dheeraaf uummata Amaaraa keessa kan ture ta'uu dubbachaa jiru. Sochiin fannoo bakkeewwan naannoo Amaaraa 4tti hundaa'ee jira. Kunneenis Shawaa, Walloo, Gondarii fi Gojaam keessattidha. Taatullee yeroon itti hundaa'ee fi ergamni isaa garagara. Obbo Zommanaa Kaasaan walitti qabaa humna uummata Amaaraa fannoo የአማራ ህዝባዊ ኃይል fannoo ta'uu isaanii himu. Baatiiwwan 8 darbaniif fannoon Gojaam jiru hundeessuu fi ajajuun akka socho'an himamaa jiru. Yeroo hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraatti ce'uun lola bananitti hiriiranii loluu himu. BBC maaliif maqaa humna uummata Amaaraa jechuun of ijaartan jedhee gaafatee jira. Waraanni uummataa waan nutti banameef waraana uummataa gaggeessuu qabna. Duulli uummataa nutti banameera. Duula uummataan deebisuu qabna jechuun deebisaa kannaniifii jiru. Akka isaanitti humni isaan ajajan naannoo Amaaraa hundatti socho'aa haa ta'u malee caasaan cimaadha jedhan Gojaam keessa akka jiru dubbatu. Caasaa biraa fannoo Amaaraa baha jedhu immoo fannoon Walloo fi Shawaatti walitti dhufee ijaaree garichaaf leenjii fi barnoota kennuu akkasumas dubbi himaa ta'uun kan tajaajilan immoo obbo Abbabaa Fantaawidha. Bara 2008 mormii uummataa ture hordofee fannoon raayyaa ittisa biyyaa jalaa dhoksaan ijaaramanii socho'aa akka turan dubbatu. Eegasii garuu hagayya bara 2010 akka finciltoonni Tigraay weerara raawwatu isaanii hordofee
Dasee irratti fannoo dasee hundeessuu isaanii ibsu. Hanga bara 2011tti meeshaa hidhatanii socho'uu akka hin turre ibsu obbo Abbabaan. Leenjiinis bara 2014 lola TPLF wal qabatee eegalame malee san duraas akka hin jirre dubbatan. Humnoonni Tigraay gara naannoo Amaaraa seenuu isaanii hordofee adda waraana hedduu kibbaa fi kaaba Walloo raayyaa ittisaa fi humna adda addaa waliin loluu dubbatu. Obbo Zamanaan gama isaaniitiin hagayya bara 2013 eegalee fannoo ijaaruu kan eegalan humnoonni TPLF gara naannoo Amaaraa ce'uu isaaniitti hordofee ta'uu himamaa jiraachuunis ragaan ni dhiyeessa jedhaa dubbatu. Ta'ullee bakkeewwan biraatti humnoonni uummata Amaaraa diinummaan farrajan of ijaaruun yoo eegalan uummata Amaaraa baraaruuf of ijaaruu fi leenjiin kun kan barbaachisu jedhanii dubbatu. Kuni galma gabaabaa ta'uu himu. Galma dheeraa waliin wal qabatee ammoo waggoota 10 darbaniif siyaasni Itoophiyaa jibba Amaaraa irratti xiyyeeffata jechuudhaan dubbatu. Kunis hedduun isaanii qe'eerraa akka buqqa'an, akka baqatanii fi du'an gochuun himu. Barri uummanni Amaaraa akkuma lammiilee Itoophiyaa biroo hunda walqixxummaan jiraatan dhufutti uummata dammaqsuun ijaaruun akka barbaachisu eeruun walitti qabamuu himu. Ajajoonni fannoo bakkeewwan naannoo Amaaraa garaagaraa jiran akka wal quba qaban himu. Dabalataan gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuuf akka yaada qaban ibsu. Fannoon ajaja tokko jalatti ajajamuu ni hundeessina jennee yaadna jedhu obbo Zamanaa Kaaseen kun yoom akka raawwatu garuu hin ibsine.